Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media OFM irraa oduu yeroo kanaaf qabadhee dhiyaadhisnitti himaa Anfu'aad Sultaanii jalqaba irratti oduu ijoo. Hiriirri mormii barattoota fi guutuu dargaggeessaa fi dargaggeettii kaleessa dirreetti eegale har'a Ambootti dhoowwee guutuu Oromiyaa waliin gahaa jiraachuun dhagahameera. Walga'ii guyyaa kaleessa waaree booda sa'a 7 irratti muummicha ministeera Abiy Ahmed, Adaanech Abeebee, Biraanuu Juullaa fi itti aantu Shimallis Abdiisaa kan taate Aadde Caaltuu Saaniifaa wajjin taa'amee ture. Oduu biyya alaatiin Joo Baayiden hariiroo biyyoota Afrikaa waliin qaban deebisanii ijaaruuf waadaa galan. Bal'ina oduutiin hiriirri mormii barattoota fi guutuu dargaggeessaa fi dargaggeettiin kaleessa dirreetti eegale har'a Ambootti dhoowwee guutuu Oromiyaa waliin gahaa jiraachuun dhagahameera. Dodola, Adaabbaa, Kofalee, Gaasara, Gincii, Shaashee, Salaalee fi godinoonni hedduun itti makamanii jiru. Gaaffileen hiriirota mormii barattoota kanneenii barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amboo guyyaa har'aa hiriira mormii guddaa dhoosuun kunneen barattoonni mana barumsichaa uffata dambii mana barumsichaa uffachuun magaalaa keessa sosocho'uun sagalee dhaadannoo dhageessisaniiru. Dhaadannoolee barattoota kanneen keessaa muraasni Haacaaluu Hundeessaa barbaanna, hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifaman, Firii Jawaar Mohammad, Firii Baqqalaa Garbaa kan jedhu yoo ta'u, hiriiricha irratti uummataa fi jiraattota keessaa namoonni muraasni kan makaman jiraachuus maddeen keenyarraa qulqulleeffanneera. Barattoonni kunneen mormii taasisan keessatti jala sararanii dhaadannoowwan kunneenis jedhanii turan. Hidhamtoonni siyaasaa guddisa wayyaaneetiin hidhaman hatattamaan haa hiikaman, dhiigni dargaggeessaa fi dargaggeettii jaldeemtoota wayyaanee kaleessaa fi ergamtoota nafxanyaa yeroo har'aa aangessuuf hin dhangalaane, yakkamtoonni Oromoo kumaatamaan hidhaa fi ajjeesaa jiran hatattamaan aangoo akka gadhiisanii fi kan kana fakkaatu ture. Oromoon wayyaanee ofirraa ari'ee nafxanyatti harka hin kennatu. Tikni mootummaa fi poolisoonni addaa Oromiyaa konkolaataatiin hiriiricha bittinneessuuf bobbahaa kan turan yoo ta'u, kaadiroonni fi dabballoonni bilxiginnaa barattoota Amboo haqni Haacaaluu ba'uu qaba jedhanii hidhatti guuraa jiraachuun isaanis ibsameera. Hanga ammaa Amboo keessa barattoota 40 ol kan hidhaman yoo ta'u, wanti nama ajaa'ibu garuu yeroo fedhii isaaniitiif hiriira deeggarsaa bilxiginnaa uleen uummata tumanii hiriira nuuf bahaa jedhan hiriira haquu fi ibsachuuf bahame immoo hidhaan deebii kennu sirni bilxiginnaa kunim. Oduu itti aanu walga'iin guyyaa kaleessa waaree booda sa'a 7 irratti muummicha ministeera Abiy Ahmed, Adaanech Abeebee, Biraanuu Juullaa fi itti aantu Shimallis Abdiisaa kan taate Aadde Caaltuu Saaniifaan taa'amee ture. Poolisoota humna addaa Oromiyaa irra qoqqobbii kaa'anii jiraachuun kan dhagame yoo ta'u, akka maddi keenya OFM himanitti haasaa fi yaadni isaanii karoorfatan kan asii gadii kana ta'uun nungaaniiru. Poolisoota Oromiyaa amanuun nu rakkisee jira osoo isaan woboo waliin galuu baatanii wanti woboon amma Finfinneetti dhufuuf hin jiru ture. Kana malees badanii woboo itti makamuu jiru woboodhaaf isaantu eeruu kenna. Sababa kanaaf osoo poolisoonni humna addaa Oromiyaa hin beekin gara Finfinneetti ol finnee gara daangaa Suudaanitti ergina jechuun waliif galanii jiru. Maddi kun akka jedhutti itti dabaluun kanneen kennaa akka nuuf himanitti yaadni isaanii kana olitti kaayatan mormisiisaa ta'uu bira darbee mata duree lola woboo fi waraana mootummaa jidduutti deemaa jiru irratti humni addaa loluu dide jechuun gamaggamni akka taa'amu murteeffameera. Gamaggama kanarratti dabbaalonni maqaa koree nageenya Oromiyaa jedhuun muummicha ministeera Abiy Ahmediin hoogganu kan hirmaatan yoo ta'u, poolisiin humna addaa baasii guddaadhaan leenjisnee ergama fudhatee wareegamuu hin barbaadu jechuun komataniiru. Kanaafuu ammaan booda humna addaa kana waraana federaalaa saboota biroo irratti filatamanii fi poolisii federaalaa wajjin bobbaasuu qabna kan jedhame yoo ta'u, kunis mufannaa sirnicha keessatti uumeera. Gama biraatiin waldhabdeen dabbaalota bilxiginnaa Oromiyaa keessatti uumamee ture babal'atee yeroo ammaa sadarkaa matta'aa kennuun wal aariisisuu irra ga'ee jiraachuunis dhagahameera. Bifuma kanaan tibba kana sadarkaa federaalaa waajjira bilxiginnaa damee Oromiyaa, Komishinii Poolisii fi Kaabinee Mootummaa Naannoo keessatti namoonni hedduun kan ari'amanii jiraachuun maddeen keenya OFM'if himaniiru.
Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden hariiroo biyyoota Afrikaa waliin qaban deebisanii ijaaruuf waadaa galan. Joo Baayiden dubbii jalqaba imaammata alaa irratti erga aangoo qabatanii taasisanii hariiroo biyyi isaanii Ameerikaan gamtaa Afrikaa waliin qabdu deebisanii ijaaruuf waadaa galaniiru. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp bara 2018 yeroo Afrikaa ibsuuf jecha boolla kosii jedhu fayyadaman wal dhabdee keessa galaniiru. Boodarra Tiraamp nama sanyummaa leellisuu miti jechuun dubbii isaanii kana halaabii turuun ni yaadatama. Jimaata har'aa Waayit Haawus dubbiin pirezidaantichaa kora 34ffaa ardicha geggeeffamuuf jedhu dursuun dubbatan Tiwiitara irratti qoodaniiru. Bulchiinsi kiyya michummaa keenya addunyaa irratti deebisee ijaaruuf ni hojjetama. Dhaabbilee idil addunyaa kan akka gamtaa Afrikaa waliin deebisnee hojjanna jedhaniiru. Ergaa isaanii keessatti rakkoolee gurguddoon mudatan jiran fuuldura dhaabbannam. Fayyaa addunyaa irratti invest gochuun weerara koronaa vaayirasii mo'achuu fi rakkoo fayyaa fuulduratti mudachuu danda'u ittisuu qorachuu fi furuuf akkasumas giddugala ittisa dhibee Afrikaa waliinis ni hojjanna jedhaniiru. Egaan hordoftoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isaan kana turanii waan hordoftaniif galatooma.